kabajamtoota keenya hordoftoota keenya egaa raantanaas viidiyoo kana keessatti itti ilaallu akkaataa sooddataa fayyadamtu yoo siraa dhaabbata akkaataa itti gadhiifattu akkasumatti mobil host yoo si banamuuti akkasumatti isaas akka itti banattu akka itti ilaallu taana yoo osoo gara barumsa keenyaa itti hin ceenetti osoo itti hin ceene chaanaala keenya subscribe gochuun raaftan akkasumatti viidiyoo kanas like fi share raaftan isin jenna asumaan duba gara barnoota keenyaatti ceena duba wantaas barattu yeroo jalqaba sittinqii kana barattu jechuudha. Sittinqii baratta duba samsangiin unoo bakka tanarraa qaba jechuudha. Connections yaa unoo bakka kanarraa jira jechuudha. yaa duba silkii akka teeknootii fi silkii biraa yoo ta'e asirratti searchiin jettee jechuudha. Asirratti searchiin barreeffatta. Asirratti searchiin jetta. Kana si baasa jechuudha. Kana searchiin goota kana si baasa jechuudha. Duba samsangii taanaan samsangii asirra baasa kunuuti baasarratti as banattu jechuudha. Asirra cufaastu jechuudha. Kana asirra cufaastu duba daataa usage gijoo kanarratti asirra cufaastu jechuudha. Ammas kanarra bantu akkana si ba'a. Egaa duba kun kaatii fayyadamte kun ammoo kaatii kunooti kontiraat godhatte ammoo ajajjatte jechuudha. Kaatii ajajjatte anammoo duuba GB 15 ajajjadheetiin jira ammoo megabaatii 138 fayyadameetiin jira jechuudha. Duuba bu'aan kunis bu'aa shirkaan itti nu goote jechuudha. Duuba bu'aa dhabeessaas ni qaba jechuudha. Duuba kun yoo ati hin beekne waan kana yoo ati hin beekne osuma fayyadamaa jirtu waan haajaa cimaa fayyadamaa jirtu waan gurguddaa osoo fayyadamaa jirtu sirraa dhaabbachuu ni danda'a jechuudha. Yoo ati fakkeenyaaf GB tokko amma GB 2 ajjettee jirtaa jennu yoo GB 2 sun yoo sirraa dhumate daataan sirraa dhaabbata jechuudha. Kunis duuba faayidaa dhabeessa jechuudha. Bu'aa dhabeessa jechuudha. Akkanatti kunis bu'aa dhabeessa jedhama. Duuba bakka kana dhufta asirraa kana bantu jechuudha. Daataa kana bantu siimii kan irraa fayyadamtu amma kunoo siimii kan lammaffaa kanarratti fayyadamaa jira. Tokkoffaa fi lammaffaatti kan godhachuu dandeessa. Amma lammaffaa kanarratti fayyadamaa jira. Asirra bantu egaa akkana asirra bante kunoo warreen daataa warreen kanarra seentu kun egaa seente kun asirratti GB 15 ajaa jechuudha. GB 15 ni jijjiira. Kun ni jijjiira jechuudha. Soddoma godhe jechuudha. Kanaaf soddomaa jennu akkanatti ol siisite jechuudha. Kan horsiisita duuba kunoo if jijjiiree jira jechuudha. Maaliif ati fakkeenyaaf ji'a tokko GB 15 fayyadamee jette osoo bulii 20 kana yoo ati osoo hin gahin isirraa dhumachuu danda'a jechuudha.
GB 15 yeroo kanatti daataan sirraa cufamaa jechuudha. Yeroo kana waan sirraa barbaachisu yeroo inni sirraa ejjetetti GB 50 akkasitti jechuudha ol siifattee jijjiirachuu sirraa barbaachisa jechuudha. Kun amma ol siiseetiin jira. Magabaatii 139 fayyadamee jira jechuudha. Duuba amma taas mobil hostii ilaalla jechuudha. Mobil hostii kan ilaallu taana mobil hostii fakkeenyaaf isaas seenta kun data usage kanarra seenta isaa akkana seente ammaan tana naa hojjeta. Amma naa hojjeta jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf ati sirraa cufamee haa jennu akka itti banattu si agarsiisna. Sirraa cufamee haa jennu kun fakkeenyaaf amma hin dalagu si agarsiisa. Kun hin dalagu amma hin dalagu kun banama jechuudha. Kun kumaan banamu duuba isaas akka itti bantu si agarsiisna. As tuuti jechuudha. Isaas eeganaa sittingii seentu isaas asamarra cuqaastu jechuudha. Asamarra cuqaastu eeganaa data usage kajoo kanarra asamarra cuqaastu isaas eeganaa ammas asirra cuqaastu kana of gootu jechuudha. Mee amma ilaallu yoo banamu amma ilaallu amma ilaallu amma kun hin banama jechuudha. Duuba ammaan tana daataa kee sharii gochuu ni dandeessa nama biraatiif kun akkanatti hin hojjeta jechuudha. Akkanatti isaas banta. Duuba waan viidiyoo kan ilaaltaniif galatomaa isin jenna. Akkasumatti ammas chaanaalii keenya subscribe gochuu hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kanaas like share gochuu hin irraanfatina isin jenna. Ciao nagaan turaa isin jenna.